Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Firaa Tiitooriyaal baga nagaan dhuftan. Kutaa darbe keessatti sagantaalee damee fayyaa ilaalle. Har'a immoo sagantaalee injiinaringii beekamoo maal akka baratan, hojii isaanii fi carraa hojii isaanii bal'inaan ilaallaa jechaadha. Yoo herreega, fiiziksii, kalaqa, rakkoo hiikuu fi teekinooloojii jaalattan dameen injiinaringii filatamaadha jechaadha. Mee haa jalqabnu. Tokkoffaa irratti kan argannu siivil injiinaringiidha. Siivil injiinaringiin maal baratu? Diizaayinii gamoo, daandii fi riqicha ijaaruu, bishaanii fi hojiiwwan bu'uuraatti kan isaan baratan. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee ijaarsaa, piroojeektii mootummaa, dhaabbilee gorsaa, waajjira mootummaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni lammaffaan immoo elektirikaal injiinaringiidha. Maal baratu yoo jettan immoo sirna humna ibsaa, maashinoota elektirikii, to'annoo fi elektirooniksiidha kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo humna ibsaa keessa hojjechuu danda'u, warshaalee keessa hojjechuu danda'u, dhaabbilee humna aduu keessa hojjechuu danda'u, piroojeektii elektirikii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni sadaffaan immoo kompiitar injiinaringiidha. Maal baratu yoo jettan haardweerii fi sooftiweerii baratu, maayikiroopiroseesarii baratu, imbeedid siisteemii baratu, neetworkingii baratu jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee teekinooloojii keessa hojjechuu danda'u, warshaalee elektirooniksii keessa hojjechuu danda'u, roobootiksii keessa hojjechuu danda'u, aartifishaal intelligensii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Arfaffaan immoo makaanikaal injiinaringiidha. Maal baratu yoo jettan diizaayinii maashinoota baratu, oomisha warshaa baratu, sirna anniisaatti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo warshaalee keessa, industirii oomishaa keessa, dhaabbilee konkolaataa keessa, piroojeektii anniisaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Shanaffaan immoo keemikaal injiinaringiidha. Keemikaal injiinaringiin maal baratu? Adeemsa keemikaalaa baratu, oomisha warshaa baratu, to'annoo qulqullinaatti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo warshaalee simintoo keessa, warshaalee dhugaatii keessa, warshaalee qorichaa keessa, industirii keemikaalaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Ja'affaan immoo industiriyaal injiinaringiidha. Maal baratu yoo jettan bulchiinsa oomishaa, to'annoo qulqullinaa, fooyya'insa hojii isaa kanarratti baratu jechaadha. Eessatti hojjechuu danda'u yoo jettan immoo warshaalee keessa, dhaabbilee oomishaa keessa, dhaabbilee gorsaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Torbaffaan immoo sooftiweer injiinaringiidha. Maal baratu yoo jettan piroogiraamingii baratu, moobaayil app developmentii baratu, weebsaayit developmentii baratu, daataabeezii baratu jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee sooftiweerii, baankota keessa, dhaabbilee mootummaa keessa, firiilaansingii yookiin immoo hojii onlaayinii. Inni gara biraa immoo staart aappii dhaabuudhaan yookiin immoo hojii mataa isaanii hojjechuu danda'u jechaadha. Saddeetaffaa irratti kan argannu immoo infoormeeshin teekinooloojii yookiin immoo IT dha. Maal baratu yoo jettan neetworkingii baratu, saayibar seekuriitii, daataabeez, siisteem adiministireeshinii kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo baankota keessa, yuunivarsiitii keessa, dhaabbilee mootummaa keessa, dhaabbilee dhuunfaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Saglaffaan immoo aarkiteekchariidha. Aarkiteekchariin maal baratu? Diizaayinii gamoo, karoora ijaarsaa, suuraa fi moodela gamooti kan isaan baratan. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee ijaarsaa, mana diizaayinii, dhaabbilee gorsaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni kurnaffaan immoo water resource injiinaringiidha. Maal baratu yoo jettan bulchiinsa bishaanii, jallisii, diizaayinii kuusaa bishaaniitti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo ministeera bishaanii, piroojeektii jallisii, dhaabbilee bishaanii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni gara biraa envaayiroomental injiinaringiidha. Maal baratu yoo jettan to'annoo faalama naannoo, sirna bishaan xurii qulqulleessuu, bulchiinsa balfaatti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo waajjiraalee eegumsa naannoo, warshaalee, dhaabbilee qonnaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 12ffaa irratti kan argannu immoo baayoomeedikaal injiinaringiidha. Isaanis maal baratu? Meeshaalee yaalaa, elektirooniksii fi fayyaa, sirna yaala ammayyaa isaan kana baratu jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo hospitaala, dhaabbilee meeshaa yaalaa, dhaabbilee qorannoo keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni 13ffaan immoo agirikaalcharaal injiinaringiidha. Isaanis maal baratu jettan maashinoota qonnaa, jallisii, teekinooloojii qonnaa waa'ee isaan kanaa baratu jechaadha.
Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo ministeera qonnaa keessa piroojeektoota qonnaa dhaabbilee misoomaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni 14ffaan immoo mining engineeringidha. Innis waa'ee maalii baratu? Albuuda baasuu, qorannoo lafa keessaa, nageenya hojii albuudaati kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo dhaabbilee albuudaa, dhaabbilee qorannoo lafa keessaa keessa hojjechuu danda'u jechuudha. 14ffaan kompiitara saayinsiidha. Saayinsiin kompiitara damee barnootaa kan sagantaalee kompiitaraa yookiin sooftiweerii, algooriizimii, odeeffannoo fi rakkoo karaa teekinooloojii hiikuu irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan immoo piroogiraamingidha. Innis C++, Java, Python fi kanneen biroo kan isaan baratan. Akkuma kanas data structure fi algooriizimii, data base management, artificial intelligence, cyber security, web fi mobile application development kan isaan baratan jechaadha. Carraan hojii immoo software developer, web developer, mobile app developer, data analyst, cyber security specialist, system administrator ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. 15ffaan immoo material engineeringidha. Engineeringii meeshaalee amaloota, oomisha, qorannoo fi fooyya'insa meeshaalee akka sibiilaa, pilaastikii, seeraamikii fi kompoozaayitii irratti xiyyeeffata. Wantoonni isaan baratan polymer engineeringidha, ceramic materialidha, metal testingidha. Isaan kana baratu jechaadha. Akkuma kanas metallurgy kan isaan baratan. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo warshaalee oomishaa, industirii sibiilaa, industirii simintoo, dhaabbilee qorannoo, quality control engineer ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. 16ffaan immoo surveying engineeringidha. Surveying engineeringiin safara lafaa safaruu, kaartaa qopheessuu fi odeeffannoo teessuma lafaa walitti qabu irratti hojjeta. Maal baratu jettan land surveying, GPS fi GIS, remote sensing, cartography, akkuma kanas immoo engineering survey kan isaan baratan jechaadha. Carraan hojii yookiin immoo eessa hojjechuu danda'u jettan immoo waajjira bulchiinsa lafaa, piroojeektoota daandii fi riqichaa, dhaabbilee ijaarsaa, maayiningii, GIS specialist ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. 17ffaan immoo information systemidha. Sirna odeeffannoo damee ICT fi bulchiinsa dhaabbata walitti makuun odeeffannoo sirnaan walitti qabu, kuusuu, xiinxaluu fi bulchuu irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan database management, science system analysis and design, business information system, networking, web development, project management kan isaan baratan isaan kana jechaadha. Carraan hojii immoo system analyst ta'anii hojjechuu danda'u, database administrator, IT support specialist, business analyst, ERP consultant ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. 18ffaan immoo construction managementidha. Bulchiinsa ijaarsaa, piroojeektoota ijaarsaa yeroo baasii, qulqullinaa fi hojii hojjettootaa sirnaan qindeessuu irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan construction technology, project management, cost estimation, building material, contract administration, construction planning irratti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo construction management, site engineer, project coordinator, quality surveyor, building consultant ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. 19ffaan immoo urban planning and developmentidha. Dameen kun misooma magaalotaa, itti fayyadama lafaa fi tajaajila hawaasaa sirnaan karoorfachuu irratti hojjeta. Maal baratu jettan urban planning, land use planning, environmental planning, transportation planning, housing development, urban GIS kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo urban planner, land use planner, akkuma kanas regional planning expert, development consultant ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. Egaa kun gosa engineeringii yookiin immoo damee pre-engineeringii jala jiranidha jechaadha. Egaa viidiyoo kana keessa akka waan tokko buufattan abdii guutuun qaba. Egaa kutaa itti aanu keessatti immoo
sagantaalee sooshaal saayinsii maal akka ta'anii fi carraa hojii isaan qaban bal'inaan kan ilaalu ta'a. Viidiyoon kun yoo isin fayyade laayik godhaa, sheer godhaa, chaanaalii Firaa Tiitooriyaal sabiskiraayib godhaa. Egaa viidiyoo itti aanu keessatti wal agarra. Nagaatti.